Tole barattoota nagaa waaqayyo waaqa jiraataa hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii? Ani nagaa kooti galata waaqayyo. Isinis baga nagaa keessan taatanii ammallee bakka jirtan hundatti nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu jechuun barbaada. Egaa barnoonni maal fakkaata? Gaariidha miti? Egaa jabaadha sirriitti qayyabadha. Hanga duratti qubee afaan Oromoo wajjiniin walaaltanii turtanii. Amma immoo sirriitti qubee afaan Oromoo kana bartanii iddaaf hundeetti buqqiftanii too sammuu keessan keessattiin dhaabdanii akka inni biqilee guddatee ija godhatu gochuudhaaf sirriitti qayyabadhaa isiniin jechuun barbaada. Kana jechuun egaa akkuma biqilaa tokko gaafa dhaabdanii bishaan obaastanii ifa aduurraa argatee sanii booda dura xiqqoo tokko kan ture booda guddatee baala godhatee damee yaafatee ija godhata jechuudha. Kanaaf isinis yoo qubee afaan Oromoo kana sirriitti irra deddeebitanii qayyabattanii shaakaltanii akkuma kana sammuu keessan keessatti dhaabdanii innis immoo guddatee dagaagee ija godhatee sinirra afee namaaf ta'a jechuudha. Kanaafan iddaaf hundeetti buqqisaa ta'u sammuu keessan keessatti biqilchaa dagaagsa kana siniin jedhee kanaafi jechuudha. Akka inni guddatu akka inni dagaagu gochuudhaaf immoo bishaanii fi ifa aduu ta'uufi kan danda'u maalidha? Dandeettii keessan yookiis immoo tattaaffii isin gootan irra deddeebitanii shaakaluu, irra deddeebitanii dubbisuu, irra deddeebitanii jechoota ijaaruu, shaakaluu kana keessa dhima ijaaruutti dhuftuu, kana keessa keeyyata ijaaruutti dhuftuu. Sanii booda sirriitti warra qubee afaan Oromoo barreessuu fi dubbisuu danda'an ta'uu dandeessu jechuudha. Kanaaf maal gochuu qabdu? Yeroo firii keessanitti sirriitti seeraan qayyabachuu qabdu. Egaa waaqayyo immoo sinaa gargaaru, sinoo ciccimuudha, jajjabuudha, baay'ee nama gammachiiftu, baay'ee nama boonsitu, jabaadhaa, baay'ee sinin jaladha, baay'ee sinin kabajaa, baay'ee sinitti immoo nan gammada jechuudha. Kanaaf jabaadha sinin jedha. Egaa barumsi keenya guyyaa har'aatti otoo hin darbiin jechuudha. Duratti mana barumsaatti egaa barannu jechuudha. Egaa mana barumsaatti baratanii egaa barsiisaan yookiis barsiiftuun daree seentee nagaa arganu gaafattee booda barnoota keenya guyyaa kaleessaa waa'ee maalii yookiis mata duree maal jedhu gubbaatti baranne eenyuun nu yaadachiisa harka keessaan baataa jetteetu harka nama baaserraati fuutee abbaa sun immoo kayeetu waan kaleessa baranne sana nuuf ibsaa jechuudha. Yookiis nu yaadachiisa jechuudha. Anis immoo amma eegguun isa har'aasiin barsiisuuf dhufee dubbachaa jiru kanatti isin immoo bakka jirtanitti isa kaleessa baranne sana yaadachuuti danda'uu qabdu. Kaleessa mata duree akkas jedhu baranne har'a maal nu barsiiftettaniitoo gaaffiif gaafachuuti qabdu. Isa har'a barannu dhaga'uudhaaf qophii. Isa kaleessa baranne immoo yaadachaatii yoo adeemtanii akkasitti sirriitti bartu jechuudha. Amma egaa guyyaa kaleessaa kan baranne mata duree jechoota sagalee gabaabaa qaban jedhu baranne jechuudha. Jechi tokko sagalee gabaabaa qaba kan jennu yoo dubbachiiftuu tokko qofa qabaatedha jennira. Jechi sun dubbifamaa biratti yoo dubbachiiftuu tokko qofaa ta'ee barreeffame duubanis fuulduraanis jechuudha. Jechi sun sagalee gabaabaa qabaa jennee baranne jechuudha. Walumaa galatti gabaabbinaa fi dheerina sagalee tokko kan murteessu dubbachiiftuudha jechuudha. Laafachuu fi jabaachuu sagalee immoo kan murteessu dubbifamaadha. Isa kana baranna. Amma waa'ee gabaabbachuu fi dheerachuu sagalee barachaa jirra. Isa kana kan murteessu eenyu dubbachiiftuudha jechuudha. Kanaaf egaa erga guyyaa kaleessaa jechi tokko sagalee gabaabaa qaba kan jennu yoo dubbachiiftuu tokko qofa qabaate erga jenne har'a immoo jechoota sagalee dheeraa qaban waliin ilaallaa jechuudha. Jechi tokko sagalee dheeraa qaba kan jennu yookiis yoo sagalee dheeraa qaba kan jennu jechuudha. Yoo maal ta'edha? Yoo dubbifamaa biratti
dubbachiiftuun gosa tokko lama taatee barreeffamte. Yookiis dubbifamaa biratti dubbachiiftuun gosa tokko lama taatee walitti aantee barreeffame jechi sun jecha sagalee dheeraa qabudha jechuudha. Kanaaf har'a kan barannu maanni jechoota sagalee dheeraa qabanidha jechuudha. Egaa mata dureen kun isinitti mul'ata yaada jechoota sagalee dheeraa qaban. Jechi tokko sagalee dheeraa qaba kan jennu yoo dubbifamaa biratti dubbachiiftuun gosa tokko lama taatee barreeffamtedha. Kanaaf fakkeenyaaf jechoonni isaan kun jechoota sagalee dheeraa qabanidha jechuudha. Fakkeenyaaf sagalee waa qaa waaqa uumaa gaarii caalaa naasuu boonaa aarii guutuu dheeraa boojuu. Egaa sagalee waa fi sagalee qaarraa jecha waaqa, sagalee uu fi sagalee maa irraa jecha uumaa. Haala kanaan sagalee irraati jecha argannaa jechuudha. Egaa asitti agartoote qubee haal lama asittis haal lama dubbachiiftuu gosa tokkootu maal ta'e lama ta'ee walitti aanee barreeffame. Kanaaf jechi kun jecha sagalee dheeraa qabanidha jechuudha. Asittis raa biratti dubbachiiftuu gosa tokko dubbachiiftuu maaliiti ishiin kuni dubbachiiftuu i. Asittis gaa biratti dubbachiiftuu a lama walitti aantee barreeffamteetti. Sagalee gaa fi sagalee riirraa jecha gaarii jedhu arganne jechuudha. Akka kanattiin asittis yoo ilaaltan boo dubbachiiftuu oo lama gosa tokko jechuudha walitti aantee barreeffamteetti. Asitti dubbachiiftuun uu gosa tokko waan taateef lama taatee walitti aantee barreeffamteetti. Kanaaf sagalee boo fi sagalee juu irraa jecha boojuu jedhu arganne jechuudha. Kanaaf egaa dubbachiiftuun sagalee mataa ishii waan qabduu fi dhumarrattis lama taatee galuu dandeessi. Jalqabarrattis lama taatee galuu dandeessi. Dubbifamaan garuu akkuma kan isinitti hime dhumarrattis ta'e jalqabarrattis dubbachiiftuu malee walitti aanee lama ta'ee galuu hin danda'u. Isa kanaan biraan itti fufne yeroo biraayi. Amma isaan kana tartiibaan asii gidee isinii dubbisaa jechuudha. Waaqa, uumaa, gaarii, caalaa, naasuu, boonaa, aarii, guutuu, dheeraa, boojuu, mootii, laafaa, eeboo, seenaa, saafaa, dhaabuu, meetii, daadhii, baaduu, gaadii, oolaa,
eelee, eegee, maasii, laagaa. Egaa akkaataa kanatti jechoota sagalee dheeraa qaban ijaarrannee barreeffannee dubbisuu dandeenya jechuudha. Akka isinitti mul'atu dhiitan beekuma itti butisni dubbisee haala kanaan jabaadhaa qayyabadhaa sirriitti. Kanaaf sirriitti qayyabadhaa jabaadhaa nagaan naa tura ayyaanni isiniif haa baay'atu yeroof turtii gaarii qabaadhaa. Chaawu nagaatti.